Welcome to our class. In today's class, we'll be looking at some very important and short sentences that help us during daily life's communication. Okay, barumsa keenya kan arraa kanaanis wanti ilaaluuf deemnu waa'ee himoota gaggabaaboo fi akkaan barbaachisoo ta'an kan haasawaa nuti guyyaa guyyatti goonu keessatti akka malee nu barbaachisu kan ilaallu ta'a jechuudha. Itti seennee tokko tokkoon haa ilaallu. That is unbelievable. That is unbelievable. Kana jechuun sun waan hin amanamneedha jechuudha. Yeroo waan hin amanamne tokko haasoo barbaannu that is unbelievable jennaa jechuudha. Waan ati hin amanne tokko yeroo ta'u. That's awesome jennaan kanaan immoo that's awesome. Sun hedduu bareedaadha. Wanti sun hedduu akka bareedu ibsu jirra jechuudha. That's awesome jennee jechuudha. I swear I was at home. Kana jechuun nan kakadhaa manan ture yeroo kana namni wayii akka ati mana turtee jirta jedhee yoo si falmuu yookiin immoo si mormuu barbaadu maal jettaani I swear I was at home. Nan kakadhaa manan ture jettaani jechuudha. Excuse me dhiifama. That's cool. That is cool. Bareedaadha. What can I do for you? What can I do for you? Maalin siif gochuu danda'a? Namni wayii yeroo gargaarsaaf si dura dhaabbatu yeroo dursitee gaafattu what can I do for you jettaani jechuudha. Take your time. Take your time. Kana jechuun immoo yeroo kee fudhu. Kun immoo yeroo akkam jedhama yoo jenne namni tokko waan takka si duratti jarjaraan yookaan godhu ta'e akka inni yeroo isaa fudhatee suuta waan sana irratti hojjetu yoo gorsuu barbaanne yookiin itti himuu barbaanne take your time jennaan jechuudha. Take your time. Think about it. Think about it. Kana jechuun itti yaadiidha. Itti yaadi jechuudha. By the way, osoo dubbannu kana jechuun haasoo tokko osoo haasootti jirru jiddumaan yeroo waan takka haasoo barbaannu osuma haasoo kana dubbachuu jirru dhiyoo kana beektaa wanti ta'e haasoo itti darbu yeroo barbaaddu jidduudhaan jechuudha. By the way jetta jechuudha. Osoo dubbannu jechuudha. Yes, I'm ready. Yes, I'm ready. Qophaa'eera jechuudha. Namni wayii qophooftee jedhee yeroo si gaafatu fakkeenyaaf are you ready jedhanii yoo si gaafatan yes, I'm ready. Qophaa'ee jira jechuudha. Kan itti aanu I wanna speak to you. I wanna speak to you. Kana jechuun I want to speak to you jedhama yeroo formaalii ta'u. Informaaliin immoo I wanna speak to you. Sitti dubbachuu barbaada. Namni wayii yoo si dubbisuu barbaade waan si dubbisuu barbaaduuf al tokko kottuu sin jedha I wanna speak to you. Come over, I wanna speak to you. Kottuu si dubbisuu barbaada. Things are getting worse. Things are getting worse. Kana jechuun dubbiin hammaataa dhufeera. Yeroo dhimmi tokko hammaataa dhufu dubbiin tokko yookiin immoo wanti adeemaa jiru tokko isa kan duraan daran hammaataa yeroo dhufu hammaateera jettee yeroo ibsuu barbaaddu maal jettaa? Things are getting worse. Dubbiin hammaataa dhufeera. Enjoy yourself jedha. Enjoy yourself. Of gammachiisi. Help yourself. Help yourself jechuun of gargaari jechuudha. Kana jechuun namni tokko yoo kee waan takkan hojjenne atumti qofte akka isa gargaartu yoo barbaadu keef gargaarii waan san kee hojjedhu jechuuf gorsu yeroo barbaannu help yourself jennaan jechuudha. Time's up. Time's up. Yeroon dhumeera kun yeroon dhumateera jechuudha. Yeroo sa'aan takka dhumatu yookiin immoo wanti takka hojjetamaa yeroodha. Wanti yeroon hojjetamu takka yeroo hojjetamtee xumuramtu yeroon xumuramte jechuu ibsu yoo barbaadde time's up. Time's up. Yeroon dhumeera jechuudha. The game is over. The game is over. Taphichi xumurameera jechuudha. It is a nice day. It is a nice day. Guyyaa gaariidha jechuudha. Guyyaa gaariidha. Arra. You must let me pay for the meal. Amma haasawni akkanaa kun mana nyaataa yeroo seennu nam tokko wajjin yeroo nyaata nyaannu osoo nyaachuu jirru namni sunis kafaluu barbaada atis kafaluu barbaada
maal jettaani akkaan kafaluu nadhiisii yookiin nin kafala maaloo naaf hayyami jechuudha. Okay, you must let me pay for the meal. Nyaata sanaaf akkaan kafalu naaf hayyamuu qabdaa jechaa jirta jechuudha nama kaaniini. It won't happen again. It won't happen again. Kana jechuun lammada itti hin deebi'amu jechuudha. Lammada itti hin deebi'amu. Gochii tokko kan lammada akka deebi'ee hin taane barbaaddu yoo jiraate akkana jennee ibsannaa jechuudha. It won't happen again. Lammaffaa gochaa akkasii deebi'ee hin raawwatamu jechuudha. That's really big mistake. That is really big mistake. Sun dhuguma dogoggora guddaadha. Do you mind if I join you? Do you mind if I join you? Kun immoo yeroo namni tokko gocha wayii gochaa jiru namoonni kaan itti dabalamu yoo barbaadan hayyama nama sanii gaafachuudhaaf do you mind if I join you? Yoon isin itti dabalame yookiin sitti dabalame si wajjin nyaachuu tahuu taphachuu tahuu wanta gochas dura raawwatamaa jiru tokko itti dabalamu yoo barbaadde do you mind if I join you jettaa jechuudha. Okay, yoon isin itti dabalame rakkoo qabaa jettee gaafatta jechuudha. Have a seat. Have a seat. Taa'i. Sit down jechuun ni dandeenya garuu have a seating kabajaa qabdi jechuudha. Kabajaadhaan nam tokko akka taa'u gaafachuu yoo barbaaddu have a seat jetta jechuudha. Inni xumuraa I apologize for what I did. I apologize for what I did. Waan hin godheef dhiifamaan gaafadha. Waan hin hojjedheef yookiin badiin hojjedhe sanaaf dhiifamaan gaafadha jechuudha. Welcome to our channel. In our today's class, we're going to be looking at some very important phrases that enable us to talk in our daily life communication. So let us jump into it. Baga gara channel keenya dhuftanii channel kanaaf namoonni haaraa taatan subscribe godhuu hin dagatinaadha. Namoonni duraan immoo hordofaa turtan share fi like gochuu hin dagatinaadha. Namoota biraatiifis akka ga'u jechuudha. Barumsi keenya kanarraa immoo waa'ee gaalee akkaan haasa'uudhaaf nu tajaajilu yookiin nu barbaachisuudha. Haasawa keenya kan guyyaa guyyaa keessatti gaaleewwan akkaan nu barbaachisan tokko tokkoon irra deemnee kan ilaallu ta'a jechuudha. Amma gara barumsaa seenu. Okay, namni tokko Ingiliffaadhaan ani nama ija jabaatu miti yookiin immoo nama jeenaa miti jedhee yoo ibsachuu barbaade akkam jedhee dubbachuu danda'a. Deebisaan isaa I'm not brave. I am not brave kan jedhu dafnee yeroo jennu I'm not brave. I'm not brave. Ani nama ija jabaatu miti yookiin nama jeenaa miti jechuudha. Kan itti aanu ani nama ifittoo miti yookiin nama if jaalatu miti jechuu barbaadde ifittoo jechuun nama mataa ifii malee nama biraatiif hin yaadne. So ani nama akkasiitii miti yookiin nama ifittoo miti jechuu barbaadde akkam jetta. I'm not selfish. Takka takkaan yeroo jennu I am not selfish. Dafnee yeroo jennu I'm not selfish. Inni biraa ani hin sodaadhu yookiin ani hin sodaanne jechuu barbaadde akkam jetta. I'm not scared. I am not scared. Hin sodaanne yookiin hin sodaadhu. Namni tokko ogummaa hin qabu. Ani nama ogummaa hin qabneedha jedhee yoo ibsatu barbaade akkam jedha. I'm not skilled. I am not skilled jedha jechuudha. Okay, namni tokko dadhabaadhaa miti. Ani nama jabaadha. Ani nama dadhabaa miti jechuu barbaade akkam jedha. I'm not weak. I am not weak jedha jechuudha. Ani dadhabaa miti. Kan itti aanu namni tokko nama carraa hin qabne yoo ta'e yookiin immoo nama nasiiba hin qabne yookiin carraa hin qabne ani nama carraa hin qabne jedhee yoo ibsachuu barbaade akkam jedha. I'm not lucky. I'm not lucky. Kan biraa ani hin dadhabne jettee akka hin dadhabne ibsachuu barbaadde akkam jetta. I'm not tired. I am not tired. Hin dadhabne. Ani sirrii miti jettee ibsachuu barbaadde I'm not right. I am not
yookiin immoo not jechuus ni dandeenya. Irra baay'eetti not jennee fayyadamnu irra bareedaa ta'a. I'm not right. Ani sirrii miti jechuudha. Sirrii akka hin taane ibsaa jirta jechuudha. Inni kan biraa ani arjaa miti jechuu yoo barbaadde nama waan kannatu miti yookiin arjaa miti jechuu yoo kan barbaaddu ta'e immoo I'm not generous. I'm not generous. Ani arjaa miti nama waa kannuu miti jechuudha. Qorqodaa jechuus ni dandeenya jechuudha. Inni kan biraa yoo nama ofitti amantummaa hin qabne yoo taate immoo ani ofitti amantummaa hin qabu jettee ibsachuu yoo barbaadde maal jetta? I'm not confident. I am not confident. Akkanas ni jenna. Irra caalatti I'm not confident jenna jechuu dafne. I'm not confident. Ofitti amantummaa hin qabu jechuudha. Inni biraa ati nama oduu baay'een odeessine yookaan taatu taate ani nama oduu odeessaa ooluun miti jettee ibsachuu barbaadde yookiin ani odeessaadhaa miti jechuu barbaadde maal jetta? I'm not talkative. I am not talkative. Okay. Inni biraa nama yeroo kabajne yoo taate yookiin nama yeroodhaan hojiitti argamuu hin dandeenye yoo taate maal jettee ibsachuu dandeessa? Ani nama hojii kabajuu miti yookiin kabajuu hin dandeenye jechuu ibsachuu barbaadde I'm not punctual jenna jechuudha. Hiikaan isaa maali? Ani yeroo hin eegu yookiin yeroo hojii hin kabaju jechuudha. Ani nama yeroo hojii eeguu miti yookiin kabajuu miti jechuudha. Gara biraatiin ammoo namni tokko ati mataa jabeessaa mataa jabaattaa jedhee yookaan si dubbisu ta'e akkasii miti ani mataa jabeessaa miti jettee mormachuu yoo barbaadde akkam jetta? I'm not stubborn. I'm not stubborn. Okay, asirratti stubborn hin jennu stubborn jenna jechuudha. I'm not stubborn. Ani mataa jabeessaa miti nama dhaga'u jechuudha. Yoo nama waa uumuu hin dandeenye taate yaada uumuus tahaa wantoota adda addaa nama dandeettii kalaqaa hin qabne taate ani nama waa uumuu miti yookiin dandeettii kalaqaa hin qabu jechuu yoo barbaadde akkam jetta? I'm not creative. I'm not creative. Ani nama waa uumuu miti jechuudha. Yaada uumuu waan adda addaa uumuus tahaa nama waa uumuu danda'u miti jechuudha. Bifuma wal fakkaatuun nama dandeettii addaa hin qabne yoo taate ani dandeettii addaa hin qabu jettee ibsachuu barbaadde I'm not talented. I'm not talented jenna jechuudha. Ani dandeettii addaa hin qabu jechuudha. Gara biraatiin namni tokko ani akka keetii miti jedhee yoo dubbachuu barbaade akkam jedha? I'm not like you. Asirratti likein yeroo biraa maalii hiikansiiti? Fedhuu yookiin immoo jaalachuu ta'a. Asirratti immoo I'm not like you yoo siin jedhe nam tokko ani akka kee miti. Yeroo baay'ee namni sun amala badaa yookaan qabaatu ta'eedha jechuu akkana kan jennu. I'm not like you. Ani nama akka keetii miti jechuudha. Ani gowwaa miti yookiin immoo nama aqlii hin qabnee miti jennee ifirraa deebisuu yoo barbaanne akkam jenna? I'm not stupid. I'm not stupid jenna jechuudha. Ani gowwaa miti yookiin nama raatuu miti jechuudha. Namni wayii ati kijibaadha. You are a liar. Yoon siin jedhan ati immoo deebistee ifirraa deebisuudhaaf ani kijibaa miti yookiin nama kijibu miti jettee deebisuu yoo barbaadde akkam jetta? I'm not a liar. I'm not a liar. Ani sobduu miti jechuudha. Welcome to our channel. Do you know how to answer any questions related to incident or historic related questions with their time frame? Don't worry. At the end of this lesson, you will be able to answer any historical or incident related questions asked by anyone. Baga dhuftanii kutaan irraa kun kutaa hedduu bareedaati. Namni tokko gaafilee yeroodhaan wal qabattu yoo nu gaafate akkamitti deebisuu dandeenya? Yeroo akkasii tahee yeroo akkana gochi tokko tahee jennee akkamitti deebisuu akka dandeenyu barannaa jechuudha. Waan hundaafuu hamma xumura viidiyoo kanaa yoo nu wajji turtan gaafileen feete
yoo isiniif kaate yeroo akkamii keessa akka ta'e ibsuun isiniif salphataa jechuudha. Waanuma hundaafuu itti seennee haa ilaallu. Okay, inni jalqabaa yoo gochi tokko kan arra raawwate ta'e arraan tana raawwate arra jennee ibsuu yoo barbaanne akkam jennee deebisna? Jechi nu barbaachisu iddoo kanatti today jecha jedhu jechuudha. Today jechuun arra jechuudha. Gochichi immoo yoo kan kaleessa ta'u ta'e yesterday jennee deebisna. Okay. When did it happen yoo jedhanii si gaafatan yoom ta'e gochi sun jedhamee yoo si gaafatame gochi sun immoo kan kaleessa raawwatame yoo ta'e yesterday jennaa jechuudha. Kan biraa gochi sun immoo yeroo dhufu keessa boru kan raawwatu yoo ta'e when it's going to happen yoom ta'uuf deema jedhamee yoo si gaafatan it will going to happen tomorrow boru ta'uuf deema jettee ibsuu dandeessa jechuudha. Tomorrow jechi jedhu boru jechuu akka ta'e yoo kan beektu ta'e gaaficha gaafatamte seeraan deebiste jechuudha. So asirratti jechoota baay'ifachuun nurraa eegama jechuudha. Kutaan irraa kunis kan irratti xiyyeeffatu jechoota yeroo gochi tokko keessa raawwatame akkamitti ibsuu dandeenya kan jedhu waan ta'eef isa sasalpharraa kaanee hamma cimaadhaa deemna jechuudha. Okay, gochi tokko yoo kan dheengadda guyyaa kaleessa boodaan jiru irratti raawwatame ta'e akkam jenneeti dheengadda jechuu dandeenya Ingiliffaan. Dheengadda raawwate jechuudha. So jechu kuni the day before yesterday jedhama. The day before yesterday jechuun guyyaa kaleessa osoo hin taane guyyaa kaleessa duubaan jiru dheengadda jedhamuun beekama afaan Oromootiin. Akka naannoo keessanittis maal akka ta'e koomentii jala nuu kaa'edha. Inni itti aanu gochi tokko iftaan raawwata yoo kan ta'u ta'e namni wayii yoom raawwatuuf deema jedhee yoo si gaafate when it will going to happen jedhanii si gaafatan yoom ta'uuf deema jedhanii jechuudha. Maal jettee deebisuu dandeessa? After tomorrow. After tomorrow jechuun boru booda jechuun iftaan jechuudha. Guyyaan boru booda akka loqoda naannoo Harargeetti iftaan jedhama. Naannolee Oromiyaa biratti maal akka jedhamu asumaan koomentii jala nuu kaa'edha. Kun immoo gochi tokko yoo torbaan darbe keessa kan raawwatu ta'e akkam jenneeti deebisna. Torbaan darbe jechuun maal jechuudha Ingiliffaadhaan? Last week. Last week jechuun torbee darbee jechuudha. Gocha baatii dhufu keessa raawwatu akkam jedhee ibsuu danda'a? Baatii dhufu kan jedhu yookiin ji'a dhufu kan jedhu akkamittiin ibsuu danda'a? Next month jedha jechuudha. Next month jechuun ji'a dhufu jechuudha. Faalluma kanaatiin gocha ji'a darbe keessa raawwate jedhee ibsuu barbaade when did it happen jedhee nam tokko yoom ta'e jedhee si gaafate last month jette jechuudha. Last month ji'a darbe jechuudha. Bifuma wal fakkaataadhaan gocha bara darbe ta'e akkam jedheen ibsa? It happened last year. Last year jechuun bara darbe jechuudha. Gochi tokko immoo yeroo xinnoo dura yoo kan raawwate ta'e yeroo xiqqoo yookiin yeroo xinnoo dura ta'e jennee ibsuu yoo barbaanne jecha kamitti fayyadamuu qabna? A little while ago jennaa jechuudha. A little while ago yeroo xiqqoo dura jechuudha. Gocha sa'aatii tokko dura raawwate sa'a tokko dura raawwate jedhee akkamittiin ibsuu danda'a? It happened an hour ago. An hour ago jennaa jechuudha. An hour ago jechuun sa'a tokko dura. Gochi tokko yoo ganama irraan taraa kan raawwate ta'e akkam jedheetiin ibsa? This morning. This morning ganama irraa jechuudha yookiin har'a ganama jechuudha. Gochi tokko immoo yeroo darbe raawwate jedhee gabaabumatti yeroo darbe yookiin dur raawwate jedhee ibsuudhaaf yoon kan barbaadu ta'e akkamiin jedha? Yeroo dur jechuun maal jechuudha Ingiliffaan? In the past. In the past jennaa jechuudha. Yeroo dur yookiin yeroo darbe. Okay, gara biraatiin immoo yeroo dheeraa dura. Yeroo dheeraa dura ta'e jedhee yoon ibsuu barbaade maaliin jedha? A long time ago. Fakkeenyaaf I came to this country long time ago yoon jedhe yeroo dheeraa dura biyya kana dhufe jechuudha. Kan itti aanu gochi tokko dhiyeenya kana raawwate jedhee yoon ibsuu barbaade dhiyeenya kana jechuun Ingiliffaan maali? Yeroo dhiyoo kana yookiin dhiyeenya kana jechuun recently jennaa jechuudha. Recently yeroo dhiyoo yookiin dhiyeenya kana jechuudha. Gochi tokko yoo kan baroota wayii keessa raawwate ta'e
baraan immoo ibsuudhaaf fakkeenyaaf gocha bara 1990 raawwateef akkam jedheetiin ibsuu danda'a. In 1990. In 1990 jechuudha. In 1990 bara 1990tti jechuudha. In 1996 yoon jedhe. In 1996 yoon jedhe 1996tti ta'e jechuudha wanni takka. Gochi wayii tokko jechuudha. Gocha ati gaafatamte irratti hundaa'e. Taatuma wayii kan gaafa ati ijoollee ta'e namni yoom ta'e jedhee yoo si gaafate gaafaan ani xiqqaa yookiin gaafaan ani ijoollee ture jettee ibsuu yoo barbaadde akkam jetta? When I was young jetta jechuudha. When I was young gaafaan ani xiqqaa yookiin gaafaan ani ijoollee jechuudha. Gochi tokko torbaan darbe yoo raawwate torbaan dura torbee tokko dura jennee akkamitti ibsuu dandeenya? Deebiin isaa 1 week ago. 1 week ago. Week jechuun torbaani. Ago jechuun immoo dura jechuudha. Wanta torbaan kana keessa raawwate torbee kana keessa jedhee ibsuu yoo barbaade this week torbee kana jechuudha. This week. Ji'a kana keessa jechuufis akkuma sanii this month. Bara kana keessa jechuun barbaadallee haaluma alfakkaataadhaan this year jedhaa jechuudha. Bara kana. Yeroo ammaa kana jechuu yoo barbaade immoo gocha yeroo ammaa kana ta'e jedhee ibsuu yoo barbaade at this moment. At this moment jedhaa jechuudha. Yeroo ammaa kana jechuudha. Garaagarummaa baay'ee siin qaban garuu walitti dhufeenya guddaa qabanii isuma kana ta'e gabaabaan isaa yookiin immoo gabaabsinee fayyadamuu barbaanne amma jennee yeroo ammaa jechuurra amma jennee gabaabsuu yoo barbaanne bifuma wal fakkaatuun kanarraa baay'ee fageenya kan hin qabne hiikaan isaatis jechuudha. Amma jennee ibsuu yoo barbaanne wanta amma ta'eef now jennaa jechuudha. Now amma jechuudha. At this moment jechuun yeroo ammaa ta'a. Nowin immoo amma jechuudha. Isuma kana kan fakkaatu gara biraatiin fayyadamuu barbaanne at this time. At this time jechuun yeroo kanatti jechuudha. Amma jechuun amma. At this time jechuun immoo yeroo kanatti. Yeroon sun amma ta'uu danda'a. Okay. Kanarraa ammas fageenya haala hin qabneen jechi biraa kan nuti fayyadamuu dandeenyu right now. Right now jechuun amma jechuudha. Amma ammarra akka malee dhimmi sun jarjarsiisaa akka ta'e agarsiisaa jechuudha. Gizee right now jenne now rightii gama duraatiin yoo idaane now irra saffisa qabaachuu agarsiisaa jechuudha. Wanni sun akka amma raawwatuu qabu gad jabeessinee ibsuu yeroo barbaannu jechuudha. Gara biraatiin wanta dhiyootti ta'a jennee ibsuu barbaannu tokko dhiyootti akkam jennee ibsina Ingiliffaan. Soon jechuun dhiyootti jechuudha. Wanta sa'aatii tokko keessatti raawwata jettee ibsuu barbaaddu akkam jettee ibsita? In an hour sa'aatii tokko keessatti. Bifuma saniin ji'a wajjiinis fayyadamuu dandeenya. In a month baatii keessatti jechuudha. Gara biraatiin yeroo dhiyootti kan jedhu kana akkuma sun jechuun dhiyootti jechuu ta'u yeroo dhiyootti jedhee yoon ibsuu barbaade immoo in the near future. In the near future yeroo dhiyootti jechuudha. Wanta yeroo dhiyootti ta'u ibsachuu barbaadde jecha kanas barbaachisaa jechuudha. Gara fuulduratti jedhee yoon ibsuu barbaade yoo in the future jechuun qaba jechuudha. In the future jechuun gara fuulduratti. Walumaa galatti barumsi keenya kanarraa isa kana fakkaata. Gaafii yaada yoo qabaattan koomentii jala nuu kaa'uu hin dagatinaadha. Viidiyoo kana laaltanii namoonni isinitti tole hundinuu namoota biraatiifis share godhuu hin dagatinaadha. Akka namoonni biraatis irraa baratu jechuudha. Kutaa itti aanuun hamma walitti deebinutti nagaan turaa isiniin jenna. Have a wonderful time. Welcome to our channel. Baga gara chaanala keenyaa dhuftanii kaayyoon chaanala kanaa Ingiliffa karaa salphaa ta'een isin barsiisuudha. Karaalee Ingiliffaas ta'e afaanota biraa salphaan itti baratan keessaa inni ijoo kan ta'e namni tokko jecha wayii yookiin hima wayii if gaafate akkamittiin Ingiliffaadhaan immoo dhaamsa kana dabarfachuu danda'a kan jedhudha.
akka fakkeenyatti kan ilaallu yoo ta'e namni wayii yoo nutti kijibe yookiin yoo nu sobe hin sobiin jennee akkamittiin ingiliffaadhaan ibsachuu dandeenya kan jedhu kan ilaallu ta'e akka fakkeenyatti jechuudha. Don't lie jennaani. Don't lie. Hin sobiin jechuudha. So keessumattuu kutaan irraa kun kan irratti xiyyeeffatu jecha don't jedhutti yookiin immoo don't jechuun hiikaan isaa hin jechuudha yookiin wanta tokko hin raawwatin. So don't itti fayyadamne akkamitti ergaa sammuu keenya keessa dhufu tokko dabarfachuu dandeenya kan jedhu ilaalla. So viidiyoo kana hamma xumuraa erga hordoftan booda fakkeenyota nuti kan nurratti hundaa'uudhaan isin immoo fakkeenya mataa keessanii ijaaruudhaan koomentii jalatti nu barreessuu hin dagatinaadha. Waanuma hundaafuu itti seenne tokko tokkoon haa ilaallu. Akka fakkeenya jalqabatti kan ilaallu namni wayii yeroo hunda nama alaan alu yookiin nama if jibbee akkamitti wanti akkasii ta'a akkamitti wanti akkanaa ta'a jedhee aaruu wayii yookaan arginu ta'e akka inni wanta akkasii sanirraa dhaabbatuuf ergaa dabarsuu yoo barbaanne akkam jenna jechuudha. Ingiliffaan akkam jenneeti akka dhiisu goona waan san. Don't nag jennaan jechuudha. Don't nag. Nag jechuun alaan aluu jechuudha. So don't nag jechuun hin alaan alin yookiin ifin nyaatin jechuudha. Namni wayii gaafii yoo isin gaafachuu baay'ise nan gaafatin gaafii jechuu barbaadan immoo don't ask jettaniin jechuudha. Don't ask. Don't ask jechuun hin gaafatin jechuudha. Deebisuu yoo barbaanne hin gaafatin jennaa jechuudha. Don't ask. Nama booyaa jirutti yoo dhufne immoo akka inni hin boonye yookiin akka namni sun hin boonye godhuu yoo barbaanne don't cry jennaani. Don't cry. Hin boo'in jechuudha. Nama waa kadhatu yoo agarree akka inni hin kadhanne itti himuu barbaanne don't beg jennaani. Don't beg. Beg jechuun kadhachuu jechuudha. Namni wayii kan fiigu yoo ta'e osoo hojii deemtanuu hin fiigin jechuu yoo barbaadan immoo don't run jennaani. Don't run. Asirratti don't run jettanii ibsachuus hin dandeessan garuu T kan jedhu T kana saayilantii godhuutu irra bareedaadha. Don't run jenna jechuudha. Yeroo hundaa waa'ee don't yeroo fayyadamnu T saayilantii goona hin dubbisnu jechuudha. Yoo dubbisnes ergaan inuma dabarsa garuu T yoo saayilantii goone yookiin immoo dho'isine irra bareedaa ta'a. Akka fakkeenyatti don't run jennee jechuudha. Don't run jechuudha don't run jenna jechuudha. Nama wayitiin hin utaalin jechuu barbaanne immoo don't jump. Don't jump jenna hin utaalin jechuudha. Namni wayii akka haasawa dhaabu yookiin akka hin dubbanne yoo ajajatti dabarsuu barbaanne don't talk. Talk jechuun haasawa yoo ta'u akka inni hin haasofne godhuudhaaf immoo akka inni hin haasofne ergaa dabarfachuu barbaanne don't talk jennaani jechuudha. Don't talk. Hin dubbatin yookiin hin haasayin. Namni wayii isinin eegaa asumatti isin eegaa yoo isinin jedhu Ingiliffaan immoo nan eegin yookiin immoo hin eegin jechuu barbaanne don't wait. Asirratti nan eegin jechuu barbaanne immoo don't wait me. Me gama duubaatiin itti idaana jechuu waitii boodaan me yoo kan idaanu ta'e nan eegin jechuu ta'a. Hin eegin jechuu barbaanne immoo akkasumatti don't wait jennaa jechuudha. Hin eegin. Nama ariifatu yoo argine akka inni ariifanne itti himuu barbaanne don't rush jennaani. Rush jechuun ariifachuu jechuudha. So akkan ariifanne itti himuudhaaf don't rush jennaan jechuudha. Namni tokko immoo abdii kutatee waan itti jiru yoo kan dhiisu ta'e akka hin dhiisne yookiin akka hin dhaabne itti himuu yoo barbaanne don't quit jennaani. Don't quit osoo hin taane quit jennee dubbifna. Don't quit jennaan hin dhaabin yookiin hin dhiisin wanta itti jirtu tokko. Nama if tuulu yookiin if jaju akka malee if jaju an akkana an nama akkasiiti jedhee nama if dhaadu wayii yoo kan argitan ta'e akka amala san dhiisu itti himuu kan barbaannu ta'e akkam jennaani. Don't brag. Don't brag jennaan jechuudha. Brag jechuun if jaju yookiin immoo if tuuluu ta'a jechuudha. Nama sirbu wayii agarree akka inni nuti hin sirbine yookiin akka inni hin faarfanne itti ajaja dabarfachuu barbaanne maal jenna? Don't sing. Sing jechuun faarfachuu yookiin immoo sirbuu ta'a. So akka inni nuti hin sirbine yookiin immoo hin faarfanne wayii yoo kan barbaannu ta'e don't sing. Don't sing jennaan jechuudha. Hin sirbin. Hin himin jechuu yoo kan barbaannu ta'e akkam jenna? Don't tell. Don't tell. Hin himin. Asitti immoo namni wayii tokko yoo kan yeroo nutti haasa'u sagalee ol kaasuudhaan akka nama aaruu fakkaatee yookaan nutti
lallabee yookiin sagalee ol kaafatee nutti dubbatu bifa aarii qabuudhaan kan nutti dubbatu yoo ta'e don't yell jennaan jechuudha. Don't yell, hin iyyin. So asirratti iyyansi kuni isa aariidhaan namni sagalee ol kaasee sitti dubbatu jechuudha. Yell jechuun isa sanii. Scream jechuun immoo isuma iyyuu yoo ta'u, iyyansi screamidha immoo namni yeroo rifatu yookiin immoo yeroo balaan irra ga'u dirmachuudhaaf yookiin immoo gargaarsa namarra barbaadaaf kan iyyu scream jedhama. Inni kun immoo isa namni nutti aaree sagalee ol kaasee nutti dubbatu yell jedhama jechuudha. So haala san keessatti wanti nuti jechuu dandeenyu don't yell. Natti hin iyyin jechuu barbaanne immoo isuma kana gama duubaatiin me itti daana. Don't yell at me. Natti hin iyyin jechuudha. Asitti immoo namni wayii hojii wayii osoo qalbii itti deebisnee hojjechaa jiru hafuura dheeraa wayii kan baafatu yoo ta'e hafuurri yeroo dadhabbiis ta'ee yeroo aaraa yeroo rifaatu kan baafatamu jira. Sigh jedhama inni suni. So akka inni hafuura san nutti baafataan ollee jechuu barbaanne don't sigh jennaa jechuudha. Sigh kan jedhu kana sagaleedhaan isin dhageessisuudhaaf sagalee as deemtu kana dhaggeeffadhaati kan itti aanutti deemna. So sigh jechuun sagalee dhageessan kana. So yeroo tokko tokko nu jeequu waan danda'uuf so nutti hafuura san hin baasin jechuu kan barbaannu ta'e don't sigh jennaan jechuudha. Namni wayii viidiyoos ta'e wanta TVs ta'e wanta laalamaa jiru tokko akka inni ilaalle akka dhiisuu kan itti himu barbaannu ta'e don't watch jennaan jechuudha. Don't watch, hin ilaalinii jechuudha. Namni wayii yoo kan yeroo waa dhuguu yookiin immoo waa nyaatu sagalee dhageessisu yoo kan ta'u ta'e akka amma fakkeenyaaf sagalee dhageessan kanatti jechuudha. Maal jennaani? Don't slurp jennaan jechuudha. Don't slurp. Sagalee kana hin dhageessisinii jechuudha. So akka inni sagalee sana osoo hin dhageessisne nyaatu itti himuu keenya jechuudha. Don't slurp jennaa jechuudha. Namni wayii yeroo baay'ee yookaan waan isin dubbachuu deemtan ta'e waan biraas isin dura tilmaamee kan isinitti himaa oolu ta'e akka inni hin tilmaamne itti himuudhaaf don't guess jennaan jechuudha. Don't guess. Don't guess jechuun hin tilmaaminii jechuudha. Asitti immoo namni wayii bifa aariitiinis miti bifa akka reefu jennetti bifa aariis osoo hin taane dirmachuu yookiin immoo gargaarsa namarraa barbaaduudhaaf yeroo sodaadhaa kan iyyuu san osoo hin taane iyyansa yeruma haasa'u sagalee ol kaasee iyyuu yoo ta'e akkanumatti noormaalii jechuudha. Akka inni sagalee ol hin kaasne itti himuu yoo barbaanne don't shout jennaan jechuudha. Don't shout, hin iyyini, sagalee kee qaqqabii jechuudha. Akka isin duraa wal hin dhoofneef jechuudha. Jechi iyyuu jedhu hiikkaan isaa iyyuu kan jedhu sadii hanga ammaa kan laalle. So shout kan jedhu aaras osoo hin taane akkanumatti namni sagalee ol kaasee kan lallabu yoo ta'e yeroo haasa'u shout jennaani suni. So akka akkas hin goone itti himuu barbaanne don't shout jennaani. Yell jechuun immoo yeroo namni sitti aaru sagalee ol kaasee fuula sitti guuruudhaan kan sitti iyyu sun yell jedhama. Akka sitti hin iyyine ergaa dabarfachuu barbaatte don't yell jettaani jechuudha. Inni biraa kan nuti ilaalle gosa iyyansaa keessaa scream kan jedhudha. Don't scream kan namni scream jechuun iyyansa yeroo namni tokko balaan wayii irra ga'u akka namni isaaf birmatu iyyinu jechuudha. So sun scream jedhama. Gara qabxii keenyatti yoo deebinu namni tokko akka meeshaa mi'a yookiin qodaa keessan akka hin tuqne yookiin waan fedhe akka hin tuqne ajaja dabarfachuu barbaadan don't touch jettanii jechuudha. Don't touch, hin tuqinii jechuudha. Isuma kana deebistanii nan tuqin jechuu kan barbaadan ta'e me itti da'uu qofaa jechuudha duubaan. Don't touch me, nan tuqinii. Yoo isa hin tuqin jechuu barbaadan immoo jijjiirtanii him kan jedhu itti dabaluudha. Don't touch him, isa hin tuqinii. Nun tuqin jechuu kan barbaannu ta'e immoo don't touch us,
non tuqin jechuudha. So isinis kanarra dhaabbattanii hima mataa keessanii akka ijaartanidha jechuu kan isinirraa eegamu. Akka hin rafne immoo yookaan namatti hima barbaannu ta'e don't sleep jenna jechuudha. Don't sleep. Akka hin kofallee namatti himuu barbaanne don't laugh. Don't laugh jenna jechuudha. Hin kolfini. Namni wayii kan mormu ta'e immoo akka hin mormine itti himuu kan barbaannu ta'e don't argue jennaan jechuudha. Don't argue. Hin falmini yookiin hin mormini. Nama gadda keessa jiru yookiin dhiphina keessa jiru immoo akka hin dhiphanne itti himuu kan barbaannu ta'e don't worry jennaan. Don't worry. Yaaddeen yookiin hin dhiphatin jechuudha. Namni tokko akka wanta takka hin shakkine itti himuu kan barbaadnu ta'e don't doubt jennaa jechuudha. Asirratti daabtiin jennu biin dubbifnu asirratti kana if eeggannoo godhuu qabna. Don't doubt jenna jechuudha. Barreeffamni Ingiliffaatii fi sagaleen isaa yeroo baay'ee wal dhaba. So falli isaa jechuma kana beekuudha jechuudha. Doubt jedhamee dubbifama jettee al tokko barte yeroo lammaffaa yoo sitti dhufu doubt jettee dubbistaa jechuudha. Falli isaa kana qofaa jechuudha. Akka afaan biraatii miti. So don't doubt jechuun hin shakkin jechuudha. Amma immoo kan ilaallu namni wayii yoo ija aariitiin nama wayii ilaalaa kan jiru ta'e ija aarii saniin akka hin ilaalle itti himuu kan barbaannu ta'e don't glare jennaan jechuudha. Don't glare. Glare jechi jedhu gosoota nama ilaaluu keessaa isa tokkodha. Ilaalcha yeroo aaran nama ilaalanii jechuudha. Fakkeenyaaf stare jechuun immoo usaniituma yeroo dheeraaf nama tokko ija kan irraa libsanne ilaaluun stare jedhama. Look kan jedhu immoo ilaaluudha. Sun immoo useetuma akkamatti nama ilaalu ta'a. See jechi jedhus ilaaluu jechuudha. So normal jechuudha kanneeni. Inni glare jennu fi inni stare jennu immoo garaagarummaan isaanii glare kan jennu irra deebi'uudhaaf ilaalcha namni yeroo sitti aaru si ilaalu glare jedhama. Ilaalchi namni useetuma akkanumatti sitti xiyyeeffate kan fuulaa sin gurre sitti sinaarre akkanumas si ilaalu stare jedhama. Nama akkasiisaniin don't stare at me akkasitti nan ilaalin jechuudha. Yeroo tokko tokko namni yeroo nuti itti dubbannu wanti nuti jennuuf yookaan hin taaneef ta'e ol baasee dubbachuu yookaan sodaatu ta'e yookiin ibsachuu hin barbaanne ta'e if keessatti waa haasawaa waan inni haasa'u hin dhageessu ta'a. Gungumuu jedhaniini hin gunguminii jechuu yookaan barbaaddu ta'e immoo don't mumble jennaan jechuudha. Don't mumble. Karaa biraatiin immoo namni tokko akka hin gungumne ibsachuu yookaan barbaannu ta'e yookiin ergaa dabarfachuu kan barbaannu yoo ta'e don't murmur jennaan jechuudha. Don't murmur jechuunis akkasuma hin gungumin jechuudha. Lameen keessaa kan isinitti illee fayyadamuu dandeessu jechuudha. Akka liqeeffanne immoo nama wayitti himuu kan barbaannu ta'e don't borrow. Don't borrow jechuun hin liqeeffatiin jechuudha. Namni wayii gocha itti jirurraa duubatti akka if duuban deebine yookiin duubatti akka hin jenne itti himuu yookaan barbaannu ta'e don't hesitate. Don't hesitate jennaan jechuudha. If duubatti hin jedhin jechuudha. Garmalee hin rafinaa yookiin hin rafin jechuu kan barbaannu ta'e immoo maal jenna? Don't oversleep. Don't oversleep. Hirriba humnaa ol yookiin hirriba baay'ee hin rafin jechuudha. Wanta tokko akka namni hin qisaasne yookiin hin israafessine yookaan itti himuu barbaannu ta'e immoo don't waste it. Don't waste it jenna jechuudha. Hin qisaasessin jechuudha. Walumaa galatti barumsi keenya isa kana fakkaata. Kaayyoon fakkeenyota kana ilaaluudha. Fakkeenyotuma kana ilaallee dhiisuu osoo hin taane fakkeenya mataa keenya isa kanarra dhaabbannee ijaaruudhaan himoota baay'ee kan ta'an uumuu dandeenya jechuudha. Saniif isin immoo fakkeenyota ijaartan san keessaa akka fakkeenyatti isa kanaan ijaare jettanii koomentii jala nuuf kaa'uu hin dagatinaadha. Viidiyoon kun immoo yookaan isinitti tolu ta'e namoota biraatiin ga'uudhaaf share godhaadha, laayikis godhaadha, yoo haaraa taatan immoo subscribe godhaadha. Ingiliffaadhaan maaltu akka akkas jettu si godhe jedhee yoon gaafachuu barbaade akkam jedheetiin gaafadha. Sa'u kutaanarraa kunis wantoota afaan Ingiliffaatiin jechuu barbaanne nu dhibu tokko tokko kan wajjii ilaallu ta'a. Hanga xumura viidiyoo kanaatti nu faana tura. So akkumaan jalqaba irratti isiniin jedhe maaltu akka akkas jettu si godhe kan jedhu kana Ingiliffatti deebisee nama tokkoon akkamittiin jechuu barbaada. Yeroo baay'ee kana kan jennu namni tokko wanta takka jedha. Wanti sun wanta ati hin barbaannes ta'uu danda'a. So maaltu akka akkas jettu si godhe jettee nama san gaafachuudhaaf maal jetta Ingiliffaadhaan? Akkana jenna jechuudha. What made you say so? What made you say so? Dafnee gize jennu.
what made you say so jennaa jechuudha. Mul'isne yeroo jennu immoo what made you say so. Dafne yeroo jennu what made you say so. Akkana jechuun barbaade nama tokkoon gara hojiitti seeni. Nama hojii dhiisee dhaabbatu ta'uu danda'a. Gara hojii seeni jettee ajajatti dabarsuu yeroo barbaadde akkam jetta? Get to work. Get to work jennaan jechuudha. Get to work, get to work. Gara hojii deebi, gara hojii deebi. Asirratti immoo namni tokko wanta waliin qabanne wayii akka ragatti fidee yoo sitti haasa'u kuni saniin waan wal qabatu hin qabu jechuu yoo barbaadde akkam jetta? This has nothing to do with that jennaa jechuudha. This has nothing to do with that. Kuni sanaan waan wal qabatu tokko hin qabu jechuudha. Ilaalcha badaa kee jijjiiruu qabdaa jechuu barbaadde. Namni tokko ilaalchi inni wanta takkaaf qabu badaadha. So ilaalcha badaa kee jijjiiruu qabda jechuu barbaadde akkam jetta? You need to change your bad attitude. You need to change your bad attitude jennaa jechuudha. Maal na dhibe yaani nangalchu jechuu barbaadde waan takkaan akkam jenna? Maaltu na dhibe an nangalchu jechuu barbaadde akkam jetta? I don't care. I don't care. Dafne yeroo jennu tiinni dhugatti I don't care. I don't care jennaa jechuudha. Asirratti immoo dhimma keetii miti yookiin singalchu jechuu barbaadde nama tokkoon waa'ee dhimma tokkoo siyaasootti jiru namni tokko dhufee yoo keessa galee waa'ee sanii yoo dubbate wanta isan galchine soo kun dhimma keetii miti jettee nama san akka inni dhimma san irraa dhaabbatu gochuu barbaadde akkam jettaan Ingiliffaan? None of your business jettaan jechuudha. None of your business. Okay? Kuni dhimma keetii miti jettee kophatti adda gootee ibsuu barbaadde immoo that's none of your business. Yookiin immoo amma asirratti that is none of your business yeroo jennu suni dhimma keetii miti. This is none of your business yeroo jennu kuni dhimma keetii miti. Kunii fi suniin adda baasuu barbaanne jechuudha. Walumaa galatti immoo dhimma keetii miti jechuu barbaanne kan jennu none of your business. Dhimma keetii miti. Himannaa isheen guyyaa guyyaan gootu nan uffise yookiin na hifachiise jechuu barbaanne akkam jenna? I'm sick. Asirratti sick fi tired kan jedhu fayyadamuu dandeenya. Yeroo takka takka tired fayyadamuu dandeenya. Yeroo takka takka sick fayyadamuu dandeenya. Kanneen lameen keessaa tokko fayyadamnaa jechuudha al tokkotti. Hiikaan isaa tokkuma ta'a jechuudha. Asirratti hiikaa directii isaa yoo ilaalle sick jechuun dhukkubuudha. Tired jechuun immoo dadhabuudha. So asirratti sick yoo fayyadamne tired hin fayyadamnu. Tired yoo fayyadamne sick hin fayyadamnu. So amma sick hin fayyadamnu. I'm sick of her everyday accusation jedha. I'm tired of her everyday accusations. So hiikaan isaa maal jechuudha? Himannaan ishee guyyaa guyyaan gootu nan uffisiise jechuudha. Everyday jechuun guyyaa guyyaan. Okay? Asirratti sick fi tiredin hifachuudhaan bakka bu'aa jechuudha. Akka kontekstii yookiin immoo akka hima kanaatitti jechuudha. Yeroo biraa hiika biraa qabaata jechuudha. I'm sick yeroo jedhu anna dhukkuba jechuudha. Akka hima kanatti I'm sick of her everyday accusation jechuun himannaa ishee kan guyyaa guyyaa nan uffisiise jechuudha. Yookiin immoo I'm tired of her everyday accusations jechuun himannaan ishee kan guyyaa guyyaa na hifachiisee jechuudha yookiin nan uffisiise jennaa jechuudha. Yeroo takka takka abdii kutannee namni na gargaaruu danda'u kan jiru hin fakkaatu yeroo jechuu barbaanne akkam jenna? No one seems to be able to help me. No one seems to be able to help me. Okay? No one seems to be able to help me jennaa jechuudha. Namni tokkolleen kan na gargaaruu danda'u kan jiru natti hin fakkaatu. Tokko tokkoon immoo ilaalle no one jechuun nam tokkolleedha. Seems jechuun kan fakkaatu, to be able jechuun kan danda'u, to help me na gargaaru jechuudha. So walirratti hiikaan isaa isa kana jechuudha. Namni tokkolleen kan na gargaaruu danda'u kan jiru hin fakkaatu. Namni tokko ishee na ufteessa yoo siin jechuu barbaade yookiin immoo ati namaan jechuu barbaadde akkam jetta? Ishee na ufteessaa jechuu barbaadde. You're gonna regret it jetta jechuudha. You're gonna regret it.
asirratti namni tokko yoo akkana jechuu barbaade akkam jedha. Gaticha abbaa qabeenyaatii wajjin walii galuu dandeessaa yoo jechuu barbaade yookiin ati jechuu barbaade akkamitti ingiliffatti deebisnee jechuu dandeenya. You can negotiate the price with the owner jetta jechuudha. You can negotiate the price with the owner. Kana jechuun gaticha, okay. You can jechuun ni dandeetta. Negotiate jechuun walii galuudha. The price in gatii jechuudha. With the owner. Abbaa qabeenyaa wajjin, okay. With jechuun wajjin jechuudha. So gaticha abbaa qabeenyaati wajjin walii galuu dandeessaa jechuudha. Hiikaan isaa. Fedhiin koo karaan danda'e kamiiniyyuu si gargaaru qofaa yoo jechuu barbaanne akkam jenna. My only interest is to help you by any means I can. My only interest is to help you by any means I can. Yeroo rakkoon tokko ta'u namni tokko nu gorsuudhaaf yookiin immoo nuti nama gorsuudhaaf rakkoo mudachuun waan hin oolledha. Qaama jireenyaati yookiin qaama jiruu kanaati jechuu barbaanne akkam jenna. Facing hardship is inevitable. It is part of life jedha. Dafnee yeroo jennu. Facing hardship is inevitable. It is part of life. Rakkoo hambisuun hin danda'amu. So rakkoonis qaamuma jireenya irraa jechuudha. Yookiin immoo akkuma asirra agartan kana jechuudha. Waan isaan haasa'an hunda irraa bilisa akkaan ta'e duraanuu beekuu turanii jechuu barbaadne. Fakkeenyaaf namni tokko yakkamaadha siin jedhee yakka sana akkaatiin hojjetin ni beeku. Osoo beekanuu yoo si gaafatan akkana jennaa jechuudha. Duraaniyyuu akkaanaan qulqulluu ta'e hin beeku jechuu barbaadne akkana jennaa jechuudha. They already knew that I was free from all they talking about. They already knew that I was free from all they talking about. Kana jechuun tokko tokko yoo kan laallu ta'e they already isaan duraaniyyuu knew know irraa dhufe presentiin isaa know kan jedhu. So knew gise jennu ni beekani. Okay, waan darbe jechuudha. That I was free ani qulqulluu akkaan ta'e from all they talking about wanta isaan dubbataa jiran san hundumarraayyuu walaba akkaan ta'e beekuu turanii jedha. Hunda dura nam tokko tokko haasawaa yeroo eegalu waan hunda dura yookiin hunduma dura jedhee haasawaa yeroo eegalu barbaadu akkam jenna. First of all duraan dursee kan jennu san jechuudha. Ingiliffaadhaan first of all jennee jechuudha. First of all kun immoo isheen achitti argamu hin qabdu ture. Namni kun iddoo itti argamu hin qabnetti yoo kan argamu ta'e isheen achitti argamuun irra hin turre jechuu barbaanne akkam jenna. She wasn't supposed to be there. She wasn't supposed to be there. Isheen achi jiraachuu qabdi ture. Faallaa isa kan reefuuti jechuudha. Yoo akkas jechuu barbaanne akkam jenna. She was supposed to be there. Asirratti kan reefu she wasn't jedha. Kun immoo she was jedha jechuudha. Wasn't jechuun was not jechuudha. Gabaabsameeti kan reefuuti. She was supposed to be there jenna jechuudha. Dafnee yeroo jennu she was supposed to be there. Isheen achi jiraatu irra ture. Asirratti immoo amansiisuuf yaaleen ture garuu hin milkoofne jedha. Nam tokko wanta takka amansiisuuf yaalte yeroo itti milkoofne akkana jetta. Amansiisuuf yaaleen ture garuu hin milkoofne jechuu barbaadde akkam jette Ingiliffaan. I tried to convince him but it didn't work. Dafnee yeroo jennu I tried to convince him but it didn't work. I tried to convince him but it didn't work. Waan matakkaafillee faayidaa hin qabdu yoo jechuu barbaadde jechuu Ingiliffaadhaan nama tokkoon akkamitti jetta hin keessummaa'in jechuu barbaadde. Akkasuma waan booda itti isheen oftu hin hojjetin yookiin hin dalagin jechuu barbaadde. Kutaa har'aa kana keessatti gaaleewwan akkaan barbaachisoo fi haasawaaf akka gaariitti nu fayyadan ilaaluuf deemna. Waan hundaaf hanga xumuraa hojii turtan waan baay'ee irraa barattan jennee abdanna. So walumaan gara barumsaa seennu. Akkuma reefu isiniin jedhe gaaleewwan haasawuudhaaf akkaan nu gargaaran ilaaluuf deemna. Inni jalqabaa
waan booda itti isheen oftu hin hojjetin yookiin immoo hin godhin jechuu barbaanne nama tokkoon akkamitti jennaa jechuudha. So akkana jechuu dandeenya. Don't do something you're gonna regret. Don't do something you're gonna regret. You're gonna kajennu going to kajennu gabaabsineeti. So dafnee yeroo jennu don't do something you're gonna regret. Okay? Don't do something you're gonna regret. Waan booda itti isheen oftu hin godhin yookiin hin hojjetin jechuudha. Karaa biraatiin akkasuma waan booda itti qaanoftu hin hojjetin jechuu barbaanne akkamitti jenna? Don't do something you're gonna ashamed of. Don't do something you're gonna ashamed of. So kana dafnee yeroo jennu don't do something you're gonna ashamed of. Kun immoo maal jedha? Akkuma jalqaba irratti ibsuuf yaale waanuma takkaaf illee faayidaa hin qabdu yookiin immoo hin fayyaddu jechuu yoo barbaadde nama tokkoon akkamitti jenna kan jedhudha. So akkam jenna? You're good for nothing. You are gabaabsameeti. You are good for nothing jennaan. Dafnee yeroo jennu you're good for nothing. You're good for nothing jennaa jechuudha. You're good for nothing. Hin keessummaa'inii jechuu barbaaddu namni tokko mana kee dhufee akka hin keessummoofne itti himuu yoo barbaaddu akkam jettaan? Make yourself at home. Make yourself at home jennaan jechuudha. Make yourself at home jenna jechuudha dafnee yeroo jennu. Inni itti aanu waa argeen as gahee yoo jedhe nam tokko haala ulfaataa keessa darbeen as gahee yookiin immoo akka malee natti ulfaatee ture as ga'uun koo jechuudha karaa biraatiin. So waa argeen as gahee jechuu barbaanne akkamii jenna? I barely arrived. I barely arrived. So isin kan mataa keessanii ijaarrachuu barbaaddan I ka jedhu ana jechuu yoo ta'u, so inni waa argee as gahee jechuu barbaaddan isa I jedhu hitti jijjiiru qofa jechuudha. He barely arrived. Yoo isheen waa argitee as geesse jechuu barbaadde akkasuma she barely arrived. Akkasuma pronounota bira iddoo kanarraa jijjiiraa ofuudha jechuudha. Isaan nohi kan jedhuuf akkasumatti itti finnaa jechuudha. Kun immoo waa argeen dhaabbadhee jedha. Waa argeen dhaabbadhe. Ol ka'uun natti ulfaatee ture. Akka malee natti ulfaatee ture. Waa argeen ol ka'ee dhaabbadhee jechuudha. So isa kana akkamitti ibsina? I barely stood up. So barely jechuun waa argee yookiin immoo haala ulfaataa keessan darbuudhaan ol ka'u jechuudha. So barely jechuun waa argee jechuudha. So waan isinitti ulfaate hunda barely fayyadamtaniiti haasoftu jechuudha. Inni kun immoo na yaadatta waliin barannee ture jedha. Kan duraa jechi na yaadatta kan jedhu Ingiliffaan maali kan jedhu mataa keessee finna. Waliin barannee ture kan jedhu hima biraati. So kana akkamitti jenna? Do you remember me? Kun amma hima tokko na yaadatta isa jedhu sana. Do you remember me? Do you remember me? Remember jechuun yaadachuudha. So do you remember me? Yeroo nama tokko jettu na yaadatta? We went to the school together. Barumsa wajjin barannee ture jechuudha. Dafnee yeroo jennu do you remember me? We went to school together. Do you remember me? We went to the school together. Na yaadatta waliin mana barumsaa barannee ture jedha. Inni itti aanu maal jedha? Inni itti aanu maal jedha? Waan guddaa miti. Okay, namni tokko wanta takka ulfeessee yeroo dubbatu kun waan guddaa miti jennee yeroo dubbachuu barbaannu akkamii jenna? It's not big deal. It is not big deal. Dafnee yeroo jennu it's not big deal. It's not big deal jennaa jechuudha. Kun waan guddaa miti. Akkasuma salphisi ilaali yeroo jechuu barbaanne waan takka akkamitti jenna? Take it easy. Take it easy. Take it easy jennaa jechuudha dafne. Salphisi ilaali kun waan guddaa miti kunis akkuma kanaa fakkaataa garuu adda adda jechuudha. Salphisi ilaalee fi kun waan guddaa miti jechuun adda adda waan ta'eef
garuu walitti dhufeenya qabu jechuudha hamma ta'e tokko. Garuu walitti dhufeenya qabu jechuudha hamma ta'e tokko. Maaloo nan jarjarsin. Maaloo nan jarjarsin jechuu barbaanne waan tokko. Yeroo namni wayii nu jarjarsu akka namni sun nu jarjarsine maaloo nu jarjarsin jennee yeroo gaafannu akkamitti gaafachuu dandeenya? Don't rush me please. Don't rush me please. Akkasuma hin jarjarin jettee ati namni takkatti yoo barbaadde don't rush. Don't rush. Asirratti seenaariyoon kun amma maal akkaan jedhu hin beeku jedha. Fakkeenyaaf nama tokkoof waa gootanii namni sun yoo deebisee gammadu maal akkaan jedhu hin beeku yoo jedhu maal akkaan jedhu hin beeku jechuu barbaade akkamitti jedha? I don't know what to say. Waanumaan jedhu hin beeku. Yookiin immoo maal akkaan jedhu hin beeku jechuudha. Namni kaan immoo deebisee waan tokkollee hin jedhin jechuu barbaade don't say anything. Don't say anything. Yeah. Don't say anything. Don't say anything jedhanii jechuudha. Qabaachuun ture jedha asirratti. Qabaachuun ture. Wanta takka qabaachuu turte kan amma hin qabne himaa akkasiisan fayyadamuu yoo barbaadde akkam jetta? Qabaachuun ture kan jedhu Ingiliffaan akkam jetta jechuudha. I used to have it. I used to have it. Qabaachuun ture wanta kana qabaachuun ture jechuu barbaadde jechuudha. An iccitii eegutti jabaadha jedha. Ani nama iccitii akkaan eegu tokko jechuudha. Yookiin immoo iccitii eegutti akkaaniin jabaadha iyyaaddawiin. So nama tokkoon akkanii jechuu barbaadde akkamitti jetta Ingiliffaan? I'm very good at keeping secret. Secret jennaan jechuu jecha kana. Secret miti. Secret. So secretiin iccitii jechuudha. So dafne yeroo yennoo akkami jenna jenne I'm very good at keeping secret. Waaniin siin jedhu hin qabu jechuu barbaanne akkamitti jenna? I got nothing to say to you. Waanumaan siin jedhu hin qabu jechuu barbaadde I got nothing to say to you. Kana jechuun I got nothing waa takka illee hin qabu to say to you waaniin siin jedhu. Okay. Asirratti immoo namni tokko ajaja wayii nutti kennee akkamitti dafnee hojjennuuf yoo barbaadu akkuma waan godhametti lakkaa'i yookiin immoo akkuma waan godhametti ilaali siif hin godhaa jechuu barbaanne akkamitti jenna? Consider it done. I will do it for you. Consider it done. I will do it for you jenna jechuudha. So kana jechuun ajaja san saffisaan godhuu keenya namichatti beeksisuudhaaf akkuma waan godhametti ilaali. Consider it done jechuudha. Siif hin godha jechuun immoo I will do it for you. Dafne yeroo jennu consider it done. I will do it for you. Kun wanta ati irra of keessu tokko miti. Wanta namni irra of kaa'u miti wanti suni waan irratti hirkatamu miti jechuu barbaanne akkamitti jenna? It is not something you can rely on. It is not something you can rely on. Kana jechuun it is not something kun wanta tokko miti you can kan ati dandeessu rely on irratti hirkachuu dandeessu tokko miti. So hiikni isaa kana jechuudha. So saniif dafne yeroo jennu it is not something you can rely on. It is not something you can rely on. Nan ariifachiisin yookiin immoo nan jarjarsin. Don't rush me please. Har'a guyyaan meeqa jechuu barbaanne akkamitti jenna Ingiliffaan? Guyyaan meeqaa fi har'a guyyaan maali kan jedhu adda addaa. So har'a guyyaan meeqa jechuu barbaadde akkamitti jetta? What is the date today? What is the date today? What is the date? What is the date today? Dafne yeroo jennu what is the date today? Guyyaan har'a meeqa? Deebisaan namni sun eeggatu fakkeenyaaf guyyaan February 22 yoo ta'e yookiin ji'a lammaffaa kan jennuun kana jechuudha. Deebisaa sana yeroo deebisu namichi it is 22 of February yookiin immoo it is 22nd of February jedha jechuudha. Har'a guyyaan maali yoo jedhamne deebisaan keenya akkam ta'a? Har'a guyyaan maali kan jedhuuf maqaa guyyaa gaafatu jira jechuudha. What is the day today? What is the day today jenna jechuudha. So deebisaan nuti eeynu maqaa guyyaa
akka nuuf himamudha jechuudha. Fakkeenyaaf Monday, Tuesday, Wednesday jechaa deebisuu dandeenya jechuudha. Sun akka ta'u hin hayyamu. Okay? Wanta takka akka wanni sun taatu hin hayyamtu yoo ta'e nama saniin akkas jechuu barbaadde sun akka ta'u hin hayyamu jechuu barbaadde akkam jetta? I am not gonna let that happen. I'm not gonna let that happen jenna jechuudha. I am not gonna let that happen jenna jechuudha. Sun akka ta'u hin hayyamu. Dhiifama waa'ee keetii dogoggoreen ture jechuu barbaadde akkam jettetta? Dhiifama waa'ee keetii dogoggoreen ture. Nama tokko kan duraan waa'ee isaa waan hamaa yaaduu turre osoo hin hubatin deebisnee nama san dhiifama gaafachuu barbaanne akkasitti jenna jechuudha. Dhiifama waa'ee keetii dogoggoreen ture jechuu barbaanne Ingiliffaan akkamitti jenna? I'm sorry, I was wrong about you. I'm sorry, dhiifama, I was wrong, dogoggoraan ture about you, waa'ee keetii. Yoo isin dhukkube doktora tokkoof yookiin immoo nama isin bira jiru tokkoof dhibee keessan himuu ni dandeessanii? Fakkeenyaaf gurra keessaa yoo waa si iyye gurri kiyya yeroo hedduu na iyyaa akkamitti jechuu dandeenya? Yeroo baay'ee afaan koo na goggogaa jechuu barbaadde. Waa liqimsuu irratti rakkoon qabaa yeroo waa liqimsu laagaa koo irratti yookiin immoo glootii koo irratti rakkoo qabaa jechuu barbaadde. Dachiitu naan maraa jechuu barbaadde. Mataan gar malee na dhukkubaa jechuu barbaadde. Qaama kootirratti waa faca'ee jechuu barbaadde. Kanaafi wantoota kana fakkaatan kan biraa kan waliin ilaallu ta'a amma xumura viidiyoon hojii tura. Akkuma jalqaba irratti isiniif ibsuuf yaaletti gaaleewwan haasa'uuf nu gargaaran ilaalla. Gaaleen arra ilaallu immoo waa'ee dhibee keenyaa ibsachuu kan nu dandeessisudha jechuudha. Fakkeenyaaf namni tokko dhukkubbii dugdaa cimaa yoo qabaate dhukkubbii dugdaa cimaa natti jira yookiin immoo dugda koo na dhukkubaa jira akka malee jechuu barbaade akkamitti jedha? I'm having severe back pain jedha jechuudha. I'm having severe back pain. Asirratti back jechuun dugda, painiin laalaa yookiin immoo dhukkubbii jechuudha. Severeen haalaan yookiin akka malee dhukkubsachuu agarsiisa jechuudha. Yookiin immoo cimaa jechuudha. Akka malee dhugdeen sun cimoo kan agarsiisu jechuudha. So I'm having severe back pain jechuun dhukkubbii dugdaa cimaa qabaa jechuudha. So akkas jettee doktoratti ibsachuu dandeessaa jechuudha. Yoo namni tokko yeroo qufa'u qufaan isaa dhiiga qabaate yookiin akka asirratti agarrutti dhiiga qufa'aan ture jechuu barbaadde akkamitti jetta? I've been coughing up blood jenna jechuudha. I have been coughing up blood. Dafnee yeroo jennu I've been coughing up blood jenna jechuudha. Namni tokko dhukkubbii qoonqoo yoo qabaate yookiin laagaa jechuudha. Akkamitti ibsachuu danda'a? Akka qoonqoon si dhukkubdu akkamitti ibsachuu dandeessa? Akkana jenna jechuudha. I have a sore throat jenna jechuudha. I have a sore throat. Throat jechuun laagaa yookiin immoo qoonqoo jechuudha. So I have a sore throat jenna jechuudha. I have a sore throat jenna jechuudha. Dhukkubbii qoonqoo qabaa. Garaa koo na waraanaa jechuu barbaadde yeroo tokko tokko garaan yeroo nu diddiiru yookiin immoo nu waraanutu jira. Yeroo san akkamii ibsachuu dandeenya Ingiliffaan? I feel a stabbing pain in my abdomen jenna jechuudha. I feel a stabbing pain in my abdomen. Kana jechuun I feel jechuun natti dhagahama. Stabbing jechuun diraa jechuudha. Pain laalaa akka nama diruutitti laalaa akka nama diruutu natti dhagahamaa jira. In my abdomen garaa koo keessa jechuudha. So garaa koo na waraanaa yookiin na diraa jechuu barbaadde I feel stabbing pain in my abdomen jenna jechuudha. Amma na fincaansisaa yookiin immoo fincaaniif yeroo baay'ee na oofaa jechuu barbaadne akkamitti jenna? Maaliif jennaan yeroo tokko tokko amma yeroo fincaaniif nama baasutu jira. So feeling akkasii akkamitti ibsachuu dandeenya?
Asirratti akkana jennaa jechuudha. I have frequent urination. I have frequent urination. I have frequent urination. I have frequent urination. Yeroo baay'ee na fincaansisaa jechuudha. Inni kun immoo gara kaasaan qabaa jechuu barbaade namni tokko. Yeroo garaan nu kaasu gara kaasaa qabaa jettee ibsachuu barbaadde. I have diarrhea jennaa jechuudha. I have diarrhea jennee dubbisnaa jechuudha isa kana. Diarrhea osoo hin taane diarrhea. Okay? I have diarrhea. I have diarrhea. Yookiin immoo dafnee yeroo jennu of diarrhea. Of diarrhea. Yookiin immoo of diarrhea jennaa jechuudha. Asirratti immoo dhukkubbii laphee cimaa qabaa jechuu barbaadde akkamiin jetta? I have sharp pain in my chest. I have a sharp pain in my chest jennaa jechuudha. Dhukkubbii laphee yookiin immoo qoma cimaa qabaa jechuudha. I have a sharp pain in my chest jennaa jechuudha dafnee yeroo jennu. I have a sharp pain in my chest. Okay? Qufaa addaan hin cinneen qabaa yookiin immoo yeroo baay'ee na qufaasisaa osoo addaan hin cinne jechuu barbaadde akkamiin jetta? I have a persistent cough. I have a persistent cough. Persistent jechuun addaan kan hin cinne jechuudha. Dafnee yeroo jennu I have persistent cough. I have persistent cough jennaa jechuudha. Dhukkubbii mataa cimaa na mudachaa jira jechuu barbaanne yeroo mataan nu dhukkubutti akkamitti ibsachuu dandeenya jechuudha. I am experiencing severe headaches. I'm experiencing severe headaches. Dhukkubbii mataa cimaa na mudachaa jira jechuudha. Okay? Isa kana dafnee yeroo jennu I'm experiencing severe headaches jennaa jechuudha. Gogaa koorraa shifna jedhe yookiin immoo waan itti faca'ee akka finniisaa jechuudha. Wantoota akkasiisan akkamii ibsanna. I have a rash. Okay? I have a rash on my skin. I have a rash. Rash jechuun isa shif namatti jedhu sana jechuudha. Gogaa keenya irratti iddoo adda adda irratti akka finniisatti wantoota nurratti babbuusan maal jedhaniini? Rash jedhaniin. So I have a rash on my skin jennaa jechuudha. So dafnee yeroo jennu I have a rash on my skin. Asirratti immoo marsaatu natti dhagahamaa yookiin immoo dachiitu natti zooraa yookiin immoo dachiitu naan marsa jechuu barbaadde yeroo takka yeroo nu dhukkubbiirraa kan ka'e dhaabbachuu dadhabnaa jechuudha. Dachiin nutti waan martuuf. So feeling yookiin immoo wanta akkasiisan akkamitti ibsachuu dandeenya Ingiliffaan? Akkam jenneeti jecha san jenna jechuudha. I feel dizzy. Dizzy jechuun maraamartoo sanii jechuudha. So I feel dizzy jennaa jechuudha. I feel dizzy jechuun maraamartoo qabaa yookiin immoo natti dhagahamaa jira. Namni tokko guyyaa sadiif ho'a qaamaa qabaa jedhee doktoratti yeroo himatu akkami jedhee himachuu danda'a? I have had a fever for 3 days. I have had a fever for 3 days jennaa jechuudha. I have had a fever for 3 days. Dafnee yeroo jennu I've had a fever for 3 days. Hafuura baafachuu irratti rakkoon qabaa jedha asirratti. Kana akkamiin jenna? I'm having trouble breathing. I'm having trouble breathing jennaa jechuudha. Breathing jechuun hafuura baafachuudha. So I'm having trouble rakkoon qabaa breathing hafuura baafachuu irratti. Okay? Fedhiin nyaataa koo guutumatti dhabameera yookiin immoo cufameera jechuu akkamiin dandeenya? I've lost my appetite completely. I have lost my appetite completely. Dafnee yeroo jennu I've lost my appetite completely. I've lost my appetite completely jennaa jechuudha. Fedhiin koo nyaataa
guutumatti dhabameera jechuudha. Asirratti immoo waa liqimsu irratti rakkoon qabaa jechuu barbaade. Laagaan koo yookiin immoo qoonqoon koo yoo rakkoo qabaate yeroo waa liqimsu natti dhaga'ama. So feelingii akkasii wanta san miira akkasii akkamittiin ibsachuu danda'a? I have difficulty swallowing. I have difficulty swallowing jennaa jechuudha. I have difficulty swallowing. Waa liqimsu irratti rakkoo qabaa jechuudha. Yeroo tokko tokko qaama keenyarra yoo iddoon tokko tokko nu dhiita'u yookiin immoo nu dhiita'u akkamitti doktooraaf yookiin nama tokkoof ibsuu dandeenya? Fakkeenyaaf harka koo agarsiisaadha. Iddoo wayii asitti akka dhiita'u natti dhaga'ama jechuu barbaanne akkamitti jenna? I feel a lump here. I feel a lump here. Okay? Lump jechuun dhiita'uudha jechuudha. Gar malee dadhabbiin natti dhagahamaa jira jechuun barbaade akkamittiin jedha? I'm feeling extremely fatigued. I'm feeling extremely fatigued jennaa jechuudha. Amma na deebisaa yookiin immoo nyaanni naaf hin taa'u narraa deebi'aa jechuu barbaanne akkamitti jenna? I've been vomiting frequently. I've been vomiting frequently. Amma na deddeebisu ture jechuudha. Asirratti yeroo tokko tokko afaan keenya nu goggoguu danda'a. So goggogaa afaanii yookiin immoo gogaa afaanii qabaa jechuu barbaanne akkamitti ibsachuu dandeenya? Yookiin afaan koo gogaa qabaa yookiin na goggogaa jechuu barbaadde akkamitti jetta? I have a dry mouth. I have a dry mouth jennaa jechuudha. Mouthing jennu mouth. So dafneera jennu I have a dry mouth. I have a dry mouth. I have a dry mouth jennaa jechuudha. Yeroo garaan keenya nu dhukkubutti dhukkubbiin garaa natti dhagahamaa jira jennee akkamitti ibsanna? I'm experiencing abdominal pain. I'm experiencing abdominal pain jennaa jechuudha. Garaan koo na dhukkubaa jira. Dadhabina ijaa na mudachaa jira. Ijji koo baay'ee dadhabeera jechuun barbaade akkamiin jedha? I'm experiencing blurred vision. I am experiencing blurred vision. Asirratti blur jechuun wanti ijji keenya dadhaburraa kan ka'e wanta tokko qulqullinaan yookiin qulqulleessee nu agarsiisuu dadhabuudha jechuudha. So dadhabina ijaa jennaan jechuudha. So wanta akkasii ibsachuu barbaadde I'm experiencing yookiin na mudachaa jira. Blurred vision ijji koo dadhabina ijaa na mudachaa jira jechuudha. Yeroo tokko tokko lapheen keenya akka dhiphatu yeroo nu ta'u dhiphina laphee na mudachaa jira jettee ibsachuu barbaadde immoo I'm experiencing chest tightness. Okay? I'm experiencing chest tightness. Dhiphina laphee na mudachaa jira jechuudha. Asirratti immoo yeroo fincaa'u miira gubaa natti dhagahamaa jedhee nam tokko ibsachuu barbaade akkam jedha? I have a burning sensation when I urinate. I have a burning sensation when I urinate. Yeroon asirratti I have nan qabaa yookiin I have burning sensation. Burning jechuun gubaadha jechuudha. So I have burning sensation miira gubaatu natti dhagahamaa jechuudha. When I urinate yeroon fincaa'utti jechuudha. Isa kana akkasitti ibsanna jechuudha. Amma funyaan na dhiigaa jechuu barbaadde. Funyaan koo yeroo baay'ee na dhiiga jechuu barbaadde akkamiin jetta? I have been having frequent nosebleeds. I have been having frequent nosebleeds jennaa jechuudha. Akka reefu jalqabarra dubbannetti gurra koo keessaa waan iyyaa jechuu barbaadde yookiin gurraatu natti iyya jechuu barbaadde akkamiin jetta? I have ringing in my ears.
I have ringing in my ears. Okay? Definitely, I have ringing in my ears. Gurra koo keessa waan iyya yookiin natti iyyaa jechuudha. Dhahannaa onnee baay'inaan na mudachaa jira yookiin immoo onneen koo baay'ee na dhahata jettee ibsachuu barbaadde akkamitti ibsatta? I'm experiencing frequent heart palpitation. I'm experiencing frequent heart palpitation. Asirratti palpitation jechuun dhahannaa onnee kan normaalan ta'iinsan jechuudha. Baay'ee dhahachuu jechuudha. Dhahannaa onnee baay'inaan na mudachaa jira jechuudha. Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to learn a very useful English phrase, each other. Kutaa irraa kana keessatti wanti ilaaluuf deemnu waa'ee jecha akkaan barbaachisaa yookiin phrasii akkaan barbaachisaa ta'e gaalee jechuudha. Phrase jechuun isa each other jedhamu ilaaluu deemna jechuudha. Okay? We use each other when two or more people do the same thing together. Kana jechuun amma jecha yookiin phrasii each other jettu tana yeroo kam fayyadamna jenne yeroo namni lama jechuudha. When they do the same thing together. One wal fakkaataa tokko yeroo wal fakkaataa keessatti walitti yeroo godhan, okay? Fayyadamna jechuudha. Akka fakkeenyaaf Ali and Sarah help each other. Ali fi Saaraan wal gargaaru. So wantoota kana Ingiliffaan akkami jenna ka jedhu ilaallaa jechuudha. Okay? Akka fakkeenyaaf ka fudhannu ta'e the children are playing with each other. Ijoolleen waliin taphatu jiran jechuu barbaadde akkana jettaa jechuudha. So waan baay'ee dhagaa wantoota akkanaa kanaan kan haasawamu waan ta'eef itti seennee haa ilaallu. Kottaan faana tura hanga xumura viidiyoo kanatti. Akkana jechuu barbaadde guyyaa guyyaan walitti haasa'u jarri kun yoo jechuu barbaadde akkami jetta? Nama guyyaa guyyaan walitti haasa'u laalte isaan bar guyyaa guyyaa walitti haasa'u jaa nam tokko tokko akkami jenna akkasuma? They talk to each other every day. Okay? Tokko tokko ni kalaaluuf they jechuun isaanii talking haasa'uudha. To each other jechuun walitti jechuudha jenne. Every day jechuun immoo maali? Guyyaa guyyaadhaan jechuudha. So they talk to each other every day. They talk to each other every day. They talk to each other every day. Akkasii jenne jechuudha. Okay? Akkana jechuu barbaanne wal ilaallee jedha nam tokko tokko. Wal ilaallee. Haasawaa dheeraa tokko keessaa jechuu kun fuudhame nuti bar wal ilaallee jedha nam tokko. Asirratti wal ilaalleen kuni nuti jechuudhaaf keessaa qaba miti. Nutiin immoo Ingiliffaan maal akka ta'e yoo beektan. Okay? Ilaalleen maal akka ta'e ni beektu. So wal fidame. Akkas ta'a. We looked at each other. We looked at each other. We looked jennu maalif jenne jechi look jettu tuni fuuldura waa'ee sagaleelee ni qaraana waan ta'eef xumurri isaa okay voiceless dha jechuun jedhuma. So yeroo pastitti jirru osoo pasti hin jijjiirre jechuu jee waan dhumeef voiceless waan ta'eef okay edi yeroo itti dabalamu voicelessummaadhaan itti fufa jechuudha. We looked yoo jenne sagaleetti goone so we looked akkasuma ta'a jechuudha. So maal jenna? We looked at each other. We looked at each other. We looked at each other jenna jechuudha fina yeroo jennu. Nuti wal ilaallee jechuudha. Okay? Akkana jechuu barbaadda ta'a. Hiriyoonni wal hammatan jechuu barbaadda. Hammachuun maali Ingiliffaan amma asirra kan qabu? Namni tokko nama tokko hammata. Okay? Hammatuun sun maal jechuudha Ingiliffaan? Sayyoo beene jechi biraan hunda'u. Akkasimi jechi hammatu jedhu hugidha Ingiliffaan. Hug. So mee akkam gootanii akkana gootan bareeda. Hiriyoonni ka jedhu the friends. Okay? Hammatanii darban jechuu jarri kun waan darbe waan ta'eef jecha hug jettutti ed dabaluu qofa jechuudha.
The friends hugged each other. The friends hugged each other. Okay? Akkas yan. Inni taanu eda waliif bilbilanii jedha. Isaan jechuudhaami. Isaan eda waliif bilbilan jechuu barbaadde kam jette. Jechuma each other jettutti fayyadamte. They called each other last night. Last night jechuun eda halkan eda jechuudha. Okay? Halkan darbe. They called jechi call jettu dawwaluudha yookiin bilbilus ni ta'a yaamus ni ta'a nam tokko akkasii miti. So they isaan called bilbilanii turan jechuu darbe jechuu kun. Each other waliif. Last night. Last night hin jettu last night. Dafnee yeroo jennu jechuudha. Last night. Tiita namarraa godhan ni darban jechuudha. So maal jenna? They called each other last night. They called each other last night. Okay? Akkanas jechuu barbaaddataa. Wal amannaa jedham tokko tokko. Wal amannaa tana Ingiliffaan akkami jechuu dandeenyame. Okay? Akkami wal amanna jenna. Jecha amanuu jedhu maali Ingiliffaan? Trust, right? Trust. So, we jetteetu maal godhu qabda? Akkana godha jechuudha. We trust jette each other ka jedhu qofa itti fiduu qofa jechuudha. Nuti wal amannaa. Okay? Walitti seeqan jedha kun. Walitti seeqan jechuun maal jechuudha? Seequun Ingiliffaan smile yoo ta'e, ka walitti seeqa eenyu? Isaanii mire? Isaan jechuun maal Ingiliffaan? Ni beektaami? Yeah. Akkana they smiled at each other. Akkami dafneen? They smiled at each other. They smiled at each other. They smiled at each other. Okay? Jechi smile jettu seequ yoo ta'e idiin tun itti dabalamnaan waan darbe goote jechuudha. Idiin yeroo hundaa'u regular verbitti yoo dabalamte kun amma regular verbii keessa tokkodha. Warra idii fudhatu jechuudha. Yeroo waan darbe haasofnu. So akkas goona smiled ta'e so they smiled at each other. Isaan walitti seeqanii jechuudha. Asirratti obboloonni wal lolan jedha. Obboloota jechuun maal akka ta'e ni beektan. Jechi lola jedhu maal akka ta'e yoo beektan each otheriin maal akka ta'e ni beektanii. So do it. Gootanii akkana gootan argattan. The brothers asirratti jechi as jettu obboloota ta'uu agarsiistee dubbina isaanii agarsiisti. Jechi fight jettu lola jechuudha. So the brothers fight obboleeyyan ni lolan maal with each other wal lolanii jechuudha. The brothers fight with each other. Okay? Asirratti isaan waliif yaadanii jechuu barbaadde. Akkana jetta. They care about each other. Okay? They care about each other. Isaan waliif yaadan jechuu sanii jechuun. Okay? Akkana goone nuti wal kabajnaa jechuu feeda kam jetta. Akkana jetta. We respect each other. Okay? We respect each other. Wal barsiifnaa jechuu barbaadde. We teach each other. Akkasii mire? We teach each other jenna jechuudha. Wal hubatan eenyu isaan wal hubatan jechuu barbaadde kam goota? Hubachuu jechuun understand yoo ta'e kam goona? They understand each other. Isaan wal hubatan jechuudha. Waliif kennaa kenninee jedha asirratti. Waliif kennaa kennine. Akkamiin jenna? Kennaan maali Ingiliffaan? Okay, akkanaa ta'u. We gave a gifts to each other. Nuti kennaa waliif kennine jechuudha asirratti. Gave jechuun jechi jalqabaa giveidha. Giving beezii yoo taatu. Giving simple pastidha waan darbe agarsiisti.
giving gave itti jijjiiramti. Okay, past participle irratti maal jijjiiramti? Sadaffaan isaa jechuudha given taami. So waan darbe nu agarsiistee jirti. So simple past dha. So we gave gifts to each other jenna jechuudha. We gave gifts to each other. Akkasitti dafneen kennaa waliif kennine. Inni kun immoo wal ilaalaa jiru jedha nam tokko. Amma itti jiranimi wal ilaalaa jiru. Eenyu isaan? Akkam jennare? They jennee gallami. Simboodo. They are looking at each other. They're looking at each other. Akkasitti dafnee jennaa jechuudha. Okay. So barumsa irraa kana irraa fasumarratti haadhaabnu kutaa itti aanuun kan itti fufnu ta'a. Channel kana faaraa yoo subscribe godhaadha. Akkasuma viidiyoon tuyyoo isinitti tolte bootaa like jettu tana tuqurraa ifin qusatinaadha. Sanirraa kanaaf viidiyoo kana share godhaadha. Hiriyoota keessaniif gara WhatsAppiitiin, Facebookaan, whatever it be waanuma share gootanii share waliif godhaadha. Hiriyoota keessaniin gahaadha. Kutaa itti aanuun hamma walitti deebinutti yeroo gaarii isiniif haa ta'u. Have a great time. Bye bye for now. Kutaa darbe keessatti waa'ee phrasii akkaan barbaachisaa ta'e kan each other jettu ilaallee turre. So fakkeenyota muraasa kan tahan itti fufuudhaan kan ilaallu ta'a. So jalqaba irratti arraaf kan ilaallu namni tokko isaan xalayaa waliif barreessu jechuu barbaade akkamitti jedha. Kanaaf jechoota ammaas keessa nu barbaachisu keessaa tokko xalayaa ka jedhu letter ka jennuun jechuudha. Letter ka jennuun okay akkaataan itti jennu letter. Isaan jechuun maal jechuu akka ta'e ni beektan. Pronounii they jedhu fayyadamna. So waliif jechuun maal akka ta'e each other akka ta'e ni beektani. Barreessuun maal jechuu akka ta'e ni beektu. So waliif fiduu qofa jechuudha wanni nurraa eegamu. So akkam ta'a? Akkana ta'a jechuudha. They write letters to each other. Okay? Dafnee yeroo jennu they write letters to each other. Meenaa hojii jedhaadha. They write letters to each other. Akkas jennaa jechuudha. So isin immoo al sadii akkas irra deddeebi'aatii jedha. Akkana jechuu barbaanne isaan sirriitti wal beeku jechuu barbaanne akkam jennaa ka jedhudha amma. So isaan jechuun salphaadha. They ni beektanii. Sirriitti jechuun okay maal jechuudha ka jedhuu fi wal ka jedhu ni beektanii. Beekuun maal jechuudha? Beekuu jechuun hintii isaa isin kennuuf. No jechuun maali? Beekuu jechuudha. So akkam ta'a amma? Akkana yoo gootan argattan jechuudha. They know isaan ni beeku each other walii isaanii jechuudha. Well jechuun sirriitti jechuudha. So they know each other well. They know each other well jenna jechuudha. Dafnee jechuudhaaf akkasi jenna jechuudha. They know each other well. They know each other well jenna jechuudha. Well. They know each other well. Okay? Yeroo baay'ee wal daawwannaa jedha. Namni wal daawwataa miti. Okay? Mana walii deeme wal ilaalaa wal daawwata. So yeroo baay'ee wal daawwanna jechuun akkam jechuudha. Okay. Jechi daawwachuu jedhu Ingiliffaan visit jedhama. Visit. So erga jecha kana beektanii wanti jaaruu isin kutu maaltu jira amma hima kana? I don't think so. Ni jira jedhee yaadu. So akkana goona. We ni beektanii we jechuun nutidha. We visit each other often. Yookiin oftenis ni jedhama jechuudha. Okay? Karaa lachuttuu dubbachuu dandeessan. Okay? We visit each other often. We visit each other often. Akkasi jenna. Okay, jettan jedheeti yaada isinisi. Inni kun immoo barattoonni kutaa keessatti wal gargaaruu jedha. So wal gargaaruun maal asirratti? Help idhaami. Okay? Barattoonni jechuun maal? Student idhaami. Okay? Kutaa jechuun immoo maal? Class idhaami. Okay? Keessatti jechuun ni beektanii. So kana waliif fiduudhaan akkamitti hima kana ijaarra ka jedhu itti yaadame. Akkana ta'a. Barattoota jechuun the students help
each other. In jechuun keessa jechuudha. Class jechuun kutaa jechuudha. So the students help each other in class. The students help each other in class. Akkas jenna jechuudha. Okay. Gara kattee aanu yeroo dabarru walirraa barannaa jedham tokko tokko. Okay. Hima gabaabaa walirraa barannaa. Asirra jechuun barbaachisu barachuu jechi jettu maali ka jedhu beekuu qabna jechuudha. Barachuun maali? Learn jechuun barachuu jechuudha. So each other ni beeytanii mee walif fidaa akkamitti walirraa barannaa jetta. Okay? Akkana jenna. We, okay, walirraa baranna ka jedhu nuti mire. So we learn from each other. Nuti walirraa jechi from jettu irraa jechuudha mire. Okay? Maalif? Where are you from? Nusin jento. Where are you from? Eessarraa isin jedha. I'm from Ethiopia. Ani Ethiopia irraa. So akkuma kana we learn from each other yoo jedhe nuti walirraa irraa jechi jettu san maxxantu san jechuudha isin. So we learn from each other. We learn from each other yeroo jennu walirraa barannaa jechuu jirra jechuudha. Ijoolleen wal darbuu jedha asirratti. Ijoolleen wal darbu. Amma nam tokko odoo hojii taphatu yookiin immoo yeroo wal lolan wal darbuun takka ni jirti. Okay? Darbuun sun si darbuu inni si darbuu ati darbuu deebistee waan sun maal jedhama? Okay. Ijoolleen wal darbuu jechuun Ingiliffaadhaan the kids push each other jenna jechuudha. Okay? Push jechuun darbuu jechuudha yookiin wal darbuu nam tokko achi darbuu jechuudha. Okay. Guyyuu waliif barreessinaa jedha. Barreessuun akka reefu laalletti write dhaami. Okay. So akkam jennam. We text each other every day. Asirratti textii fayyadamna jechuudha. So we text each other every day yoo jedham tokko guyyuu bar waliif barreessinaa jechuudha. Akkana jedham tokko nyaata walii wajjin qooddannaa jedha. Nyaata kophaa koo nyaadhu nuti walii wajjin qooddannee wajjin nyaanna jechuudhaaf jechi qooduu waliif qooduu jedhu maali? Share jechuudhaan nyaanni foodidha. Akkamii jennee maqana? We share, okay, food with each other. We share food with each other jenna jechuudha. We share food with each other. Akkaataan dafneetti jenna akkas ta'a. Asirratti immoo wal tiksinaa jedha nam tokko. Nuti wal tiksina yookiin wal eegna jechuudha. Balaarraa jechuudha. So akkamii jenna? Tiksuu jechuun jechi tiksuu jedhu protection. Protection yoo ta'e so isa fayyadamne akkamii wal tiksina jenna. Very simple, right? Akkana jechuudha. We nuti jette protect, okay, each other. Jecha protect jettu qofa fayyadamte we protect each other. Nuti wal tiksina jechuudha. We protect each other. Okay? Shaakalaame akkasitti. Okay. Ijoolleen walitti kolfaa jiranii jedha nam tokko. Ijoollee walitti kolfaa jirtu laale Ingiliffaan jechuu barbaaddee yoo si dhibe akkami jetta? Akkana jetta. The children jechuun ijoolleen jechuudha. Ijoollee jechuun ijoollee lamaa fi sanii ol taateen children jennaan. Yoo tokko ta'e child yookiin immoo kid jennaan. Okay? So the children are laughing at each other. Laugh jaama jennee jechuun. Okay? So yeroo hedduu GFH'n tun akka faatti dubbatti. So laugh, kaaf yeroo jennu barreeffamni isaanii tokko jechuudha akkaataa kanaan barra. So laughing at each other walitti kolfaa jiru jechuudha. So the children ijoolleen are laughing kolfaa jiru at each other walitti jechuudha. Okay. Kutaa keessatti wal dorgomnaa jedha kun immoo. Jechuun barbaachisu dorgomuu ka jedhu. Dorgomuun maali? Kutaa keessatti in kilaasiidha miti. Kilaasii jechuun kutaadha. In jechuun keessa jechuudha.
So dorgomnaan kun maal jechuudha amma asirratti. So jechi dorgomuu jedhu compete yoo ta'e, so nuti asirra ka jechaa jirru kutaa keessatti wal dorgomna yoo jedhe eenyu baana nuyi miti. So we jettee eegalta. We compete with each other in class. We compete with each other in class. Nuti kutaa keessatti wal dorgomna jedha. So kanaaf dafnee jechuudhaaf akkasi jenna. Don't forget to pause the video and say with the video, okay? Sagalee dhaabuudhaan xiqqisho dhaabdanii jechuu sagalee kana hojii jechaa deemu akka hin irraanfanne. Okay, wantootaan anjaa jedhe hundaa'u sagalee dhaabaati hojii jechaa wajjin sirrii ta'uu isaanii sirrii ta'uu keessan check godha akkasitti kan itti aanutti deemaa deemtu jechuudha. Akkaataan itti barannu akkasi. Okay, kan itti aanutti yeroo dhufnu akkana jedha. Wal yaaduu jedha. Namni tokko wal yaadaa miti. Ansi yaadee ati na yaaddee takkaa jira miti. So isaan wal yaadu. Wal yaadu ka jennuun isaan baannaa mire. So isaan jechuudhaaf maal jenna dura? They jennee eegallame. Hima kana they jennee erga eegalle san booda which each otheriin keessa jirti. Yaadu jechuu jettu Ingiliffaan miss. Okay? Miss jechuun yaaduudha. So akkamitti ijaarree dhaabna hima kana? Akkana gotan argattan. They miss jettaniitu each otherii tana fiddanii itti barreessitu jechuudha. So they miss each other. They miss each other. Dafnee jechuudhaaf they miss each other. Okay? Isaan wal yaadu. Okay? Afaan Ingiliffaa walitti haasofna jechuu barbaadde. Ingiliffaan English ayee walittiin each otheriidha. Haasawuun immoo talkiidha. So maaltu nama dhibaa sirraa? Jaaruwwan nukutu maaltu jira? Hin jiru jechuudha. So we talk to each other in English. By English in jennu asirratti dogoraan namni tokko tokko I talk by English ja. Ingiliffaanin badda akka afaan keenyatti nin Ingiliffaadhaan jennaa miti. By jechuun dhaan jechuu sanimi. Asirratti garuu Ingiliffaan yeroo akka afaan waan akka afaanii haasoftu in ka jedhu fayyadamta jedha. Fakkeenyaaf namni tokko Rabbittiin amanaa jechuu barbaade I believe to God in jettu. Okay? I believe in God jetta. Inni tana fayyadamta jechuudha. Akkuma sanii jechuunis. We talk to each other in English. We talk to each other in English jetta jechuudha. Ingiliffaadhaan walitti haasofna jechuudha. Isaan waliin hojjetu jechuu barbaadde akkam goota. Hojjetu jechuun workidha yee. Waliin ni beekta isa tana. Isaan jechuun weedha. Isaan jechuun they'dha. So maal taaree deebisa? They work with each other. They work with each other. They work with each other jenna jechuudha. Jettaniimi? Jettanii na wajjin? That's fine. Latte aantu yoo dabarru waliin hojjechaa jirraa jedham tokko. Akkami waliin hojjechaa jirra jedha. Hojjechuun asirratti illee workidha. Okay? So akkana jedha. We are working with each other. We're working with each other. We're working with each other. Jennaa jechuudha. Waliin hojjechaa jirra. Haasawaa ilmi namaa guyyaa guyyaadhaan waliin godhu keessatti yookiin waliin taasisu keessatti jechi wal jettu yookiin immoo each other jettu baay'inaan haasawamaa yookiin immoo itti fayyadamaa oollaa jechuudha. So kanaaf jecha kana fakkeenyota adda addaatii wajjin fidannee ilaalle. So isin immoo kanarra dhaabbachuudhaan jecha mataa keessanii yookiin hima mataa keessanii bareedaa ta'e ijaartanii komentii kana jala naa keessuu jechuudha. Okay? Ani immoo sirrii miti kan jedhu laaleetiin isin beeksisa jechuudha komentii jalatti. Okay? Kanarraa kaafee gaafii keessaan na gaafachuu barbaadan WhatsAppiin keenya isa kana kanas jala gartan kana. So asiin na barreessaa yookiin immoo sagalee naa kaa anytime yeroon free ta'e isiniif hin deebisaa jechuudha. Kanarraa kaafee isin immoo dirqama keessan ba'uun dagatinaadha. Viidiyoo kana like godhuudhaan akka nama hedduu bira geessu godhuudha. Kan biraa yoo haarawaa taatan channel kana subscribe gochuudhaan viidiyoon biraa akka isin dhuftu. Akkasuma namoota 5 yoo xiqqaate namoota beeytaniif viidiyoo kana share gootu. So kanarraa kanaaf barumsa biraatiin yeroo biraa hamma walitti deebinutti
Have a great time. Bye bye for now.